Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka moltan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo BBC Afaan Oromoo irraa sagantaa galgala kanaa qabannee dhiyaanneera. Sagantaa har'aatiin humnooti TPLF magaalota naannoo Amaaraa to'atan keessatti ajjeechaa fi saamicha raawwatanii jedhu jiraattonni. Namoonni ani beeku jiraattonni magaala keenyaa fi gandoota ollaa magaalittii 20 ta'an haala sukkanneessaan ajjeefamaniiru. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa loltoonni Eertiraa irra deebiin Tigraayitti bobbaafamuu mormuu ilaalchisee gabaasa qabna. Odeessa biraan waa'ee shamarree hojii qulqulleessituu hojjechuurraa ka'uun dhaabbata faayaa oomishu kan mataashee hundeeffattees ni dhageessu. ቀንና ማታ አድርጌ 2 ዲግሪዎችን መስራት ይችላልው ቁልቁሌሲቱ ቴ ኦቶን ወጀዱ halkani fi guyyaa baradhee qabxii olaanaadhaan digirii 2 hojjechuu danda'eera. Oduu gaggabaaboo fi odeessaalee biraallee harkaan qaba wal duraa duubaan dhageessu aan beekaa toomaati. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa loltoonni Eertiraa irra deebiin naannoo Tigraayitti bobbaafamaniiru jechuun yaaddoo qaban ibsan. Wiixata darbee hoogganaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiipoos Walda Yohaannis irratti qoqqobbii kan keesse Ameerikaan ibsa baaste keessatti waraanni Eertiraa irra deebiin naannoo Tigraayitti duuleeraa jette. Dubbimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa loltoonni Eertiraa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humna addaa Amaaraa bakka bu'uun lixa Tigraay qabachuu isaanii ibsanii turan. Firaa'ol Balaay dabaltee isinitti himti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan qoqqobbii kanaan wal qabatee ergaa Tiwiitara gubbaatti maxxansan irratti Eertiraan loltoota ishee Itoophiyaa keessaa akka baaftu jabeessinee dhaamnaa jedhaniiru. Ibsa baasan irratti ammoo waxabajjii keessa erga bahee waraanni raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa hedduun deebi'ee Tigraay galuutti United States yaaddofteetti jedhan. Itti dabaluunis warri waraana keessa jiran hunduu dhukaasa dhaabuun waliigaltee marii irratti hundaa'e akka gahanii fi sarbamni mirgaa akka dhaabbatu gaafatan. Ragaa dippiloomaatootaa EU argadhe jedhee waabeffachuun Reuters akka gabaasetti ammoo loltoonni Eertiraa akka gaariitti hidhatan kutaalee kibba Tigraayitti duulanii naannoo magaalota Gooshuu fi Humaraatti taankii fi meeshaa waraanaa guddaan ittisaaf bakka qabataniiru jedha. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa qoqqobbii ajaja waraanaa Eertiraa irra kaahame hordofee yaada Tiwiitara gubbaatti maxxansan keessatti humnoonni Jeneraal Filiipoos amma lixa Tigraay humnoota Amaaraa fi raayyaa ittisa Itoophiyaa harkaa fuudhaniiru jedhaniiru. Waraanni Eertiraa Tigraayitti deebifamuu ilaalchisee ammatti mootummoonni Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa waan jedhaniin qaban. Ministeerri Haajaa Alaa Eertiraa ibsa wiixata kaleessaa qoqqobbii hoogganaa waraanaa isheerra kaa'ame balaaleffachuuf baaste keessatti mootummaan Ameerikaa bu'uura malee yeroo Eertiraa himatu kun kan jalqabaa miti jetteetti. Mootummaan Itoophiyaa biyyootni lixaa fi dhaabbileen idila addunyaa tokko tokko waraanni TPLF labsii dhukaasa dhaabuu namoomaa didee daangaa ce'ee haleellaa yeroo raawwatu caallisanii ilaaluun loogaa jiru jechuun irra deddeebiin himachaa jira. Waraana Tigraay keessatti sadaasa darbe dhalate hordofee loltoonni Eertiraa raayyaa ittisa Itoophiyaa gargaaruun waraanicha keessatti qooda fudhachuurra darbees yakkoota sarbama mirgoota namoomaa raawwachuun biyyootaa fi dhaabbilee idila addunyaan akka balaaleffataman taasisee ture. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa galuu yeroo dheeraaf haala erga ture booda yaaddoo nageenyaa biyyaalessaa waan qabanii fi ofirraa ittisuuf duulan jedhee ture. Boodas caamsaa darbe waraanni Eertiraa Tigraay keessaa bahuu akka eegale mootummaan Itoophiyaa ibsus gareen mootummaan shororkeessaa jedheetiin lolaa jiru TPLF waraanni Eertiraa akka hin baane hima. Odeessataanuun Sudaan bulchiinsa Abiy keessatti ergama nageenya eegsisuu UN jalatti hiriiranii akka turan loltoonni Itoophiyaa bakkicha gadhiisanii akka ba'an mootummaan Sudaan UN waliin waliigaluun hime. Loltoonni kun ji'oota 3 keessatti Sudaan gadhiisanii akka ba'an eejensiin oduu mootummaa Sudaan sunaan himeera. Abiyyatti dubbii himaa ergama nagaa kabachiisu UN Yunisfaa akka ta'an Daani'eel Adeekaaraa garuu dhimmicha akka quba hin qabne BBCtti himan. Oduu kana immoo Firaafoolii Dhugaasaatu sunitti hima. Eejensiin oduu mootummaa Sudaan sunaa akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa Sudaan Maariyaam Al-Sadiq Al-Waadii qondaaltota UN waliin erga mari'atanii booda loltoonni Itoophiyaa ji'oota 3 dhufan keessatti Abiy keessaa akka ba'an walii galaniiru. Mootummaan Itoophiyaa sababa waraana Tigraayin loltoota daangaarra jiran wayita sochoosu Sudaan lafa qonnaa alfashaagaa daangaarra jiru kan biyyoonni lamaan irratti wal dhaban qabachuun ishee atakaaroo biyyoota lameenii daran hammeesseera.
Dabalataan biyyoonni lamaan dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti wal dhabdee qabu. Sudaan loltoonni Itoophiyaa Abiyyee keessaa nagaa eegsisan akka ba'an kan gaafatte Itoophiyaan ammaa booda biyya walaba miti jechuun akka ta'e sunaan gabaaseera. Ji'oota dura ministeerri dhimma alaa Sudaan wayita loltoonni Itoophiyaa karaa baha daangaa Sudaan irratti of ijaaraa jiranitti loltoonni Itoophiyaa nagaa eegsisan iddoo Sudaaniif murteessituu taate Abiyyee akka turan eeyyamuun sababa kamiinuu fudhatama hin qabu jedhanii turan. Bu'uuruma waliigaltee UN fi mootummaa Sudaaniin loltoonni fi poolisoonni Itoophiyaa UN jalatti hiriiruun nageenya eegsisuuf ramadamanii jiran 3,000 caalan ji'oota 3 keessatti Abiyyee keessaa ni ba'u jedhameera. Loltoonni Itoophiyaa bahanii qaamoleen nageenyaa eegsisan kanneen biroo akka bakka buufamaniif tumsa barbaachisu hundayyuu akka taasisu mootummaan Sudaan waadaa galeera. Mootummaan Sudaan kana haa jedhu malee ergamni nageenya kabachiisu UN kan Abiyyee UNESFA jedhamuuf dubbii himaa kan ta'an Daani'eel Adeekeeraa dhimmicha akka quba hin qabne bilbilaan BBC'tti himaniiru. Dhimmicha miidiyaa irraa akka dhaga'anii fi waajjira UN New York jirurraa ibsa gaafatanii eegaa akka jiran himani. Mootummaan Itoophiyaa amma dura dhimma kana irratti homaa hin jenne. Loltoonni Itoophiyaa 3,158 fi qondaaltonni poolisii olaanoon 7 UN jalatti nagaa eegsisuuf Abiyyee akka jiran ragaan dhaabbatichaa ni ibsa. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaan komii Tuniziyaan hidha haaromsaa ilaalchisuun mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif galfachuuf jirtu mormite. Ministeer Deetaan Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasadder Redwaan Huseen wayita marii biyyoota yaa'aa Abbayyaa gara walii waliin taasisanitti Tuniziyaan irra deebiin mana marichaaf xalayaa barreessuuf akka jirtu ibsanii tarkaanfiin biyyattii marii biyyoonni sadan ijaarsa hidha kanaa ilaalchisuun taasisaa jiran hubannoo keessa kan galche miti jedhan. Madagaskar beela sababa jijjiirama qilleensaan mudatu akka addunyaatti isa jalqabaa ta'eef saaxilamuuf jirti jedhe UN. Biyyattiitti namoonni 10,000 sababa roobni waggoota 4 fi roobiin tureef beelaa fi hanqina nyaataa hamaaf saaxilamanii jiru jedheera. Gogiinsa barkurnee 4 darban keessatti isa hamaadha jedhame kanaan qonnaan bultooti kibba biyyattii akka malee miidhamuu fi lubbuun turuuf jecha ilbiisota funaanuun nyaachaa jiraachuu gabaasni UN mul'iseera. Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti namichi qawwee hidhate tokko magaalaa keessatti dhukaasa banee poolisoota 2 erga ajjeeseen booda ajjeefame. Namichi kun maaliif dhukaasa akka banee fi eenyu akka ta'e adda baafamaa jira jedhe poolisiin Tanzaaniyaa. Oduun gaggabaaboo isaan kana. Odeessattaa nutti wayita ceenu ammoo humnoonni TPLF magaalota naannoo Amaaraa to'atan keessatti ajjeechaa gara jabinaa fi saamicha garagaraa raawwachaa akka turan jiraattonni himan. Gama kaaniin waraana irratti meeshaalee gurguddoo fayyadamuun manneen qonnaan bultootaa gubuus jiraattonni ni himu. Guyyoota muraasa darbaniif to'annoo humnoota TPLF harka ka turte magaalaa Gondar Kibbaa Nifaas Mawucaa keessatti namoonni nagaa 20 ol ajjeefamu jiraatan magaalattii tokko BBC'tti himaniiru. እዚህ ከተማውና በዙሪያ ቀበሌዎች የሚኖሩ ከ20 በላይ ሰዎች namoonni ani beeku jiraattonni magaala keenyaa fi gandoota ollaa magaalittii 20 ta'an haala sukkanneessaan ajjeefamaniiru. Abbootiin amantaa fakkeenyaaf Bataskaana Sillaasee keessatti tajaajila kennaa ture Diyaaqoniin Leekuun jedhamu achuma mana amantaa keessatti ajjeefame. Namoota rakkoo fayyaa sammuu qaban osoo hin hafiin ajjeesan. Maatii tokko keessaa ijoolleen 3 kan qaamaan beeknu ajjeefamaniiru. Dhaabbileen tajaajila hawaasaa buufatni fayyaa hospitaalli keenya saamameera. Saamuu qofa osoo hin taane akka mammaaksa lukkuun nyaadhee fixuu dadhabu haadhee fixuu hin dadhabu jette tajaajilaan ala akka ta'u mancaasanii biraa deeman. Maashinoota gurguddoo siree haadholiin irratti yaalaman dabalatee fe'atanii deeman. Buufatni humna ibsaa tajaajilaan ala ta'eera. Manneen barnootaa saamamaniiru. Baankonni saamamaniiru. Maashiniin ATM osoo hin hafiin cabsanii saaman. Kanan ani qaamaan argee baankii daldala Itoophiyaa, baankii Daashin, baankiin Abisiiniyaa fi baankiin Abbaay eegdonni isaanii rukutamanii saamamaniiru. Nifaas Mawucaa namni waraana kana dura beeku har'a osoo dhufee magaalittii ta'uu ni shakka. Magaala beekan san ta'uu ija jabinaan dubbachuun nama rakkisa. Diigameera. በድፍረት መናገር አይቻልም። ፈርሰዋል። Dhaabbileen mootummaa baankonnii fi dhaabbileen namoota dhuunfaa saamamuu BBC'f kan mirkaneesse waajjirri paartii badhaadhinaa godina Gondar Kibbaa loltootaan alaa namoonni nagaa 20 ol waraana irratti hidhattoota TPLF'n ajjeefamuu beeksiseera. Badii waliigalaa qabeenyaa fi namarra gahee koreen hundaa'ee qulqulleessaa akka jirus himeera. Dhimma kana irratti gama TPLF'n wanti jedhame
hin jiru. Gama kaaniin haleellaa finciltooti TPLF dhuma adoolessaa naannoo Amaaraa Qobboo bakka addaa Agamsa jedhamutti raawwataniin manneen qonnaan bultootaa hedduun gubachuu fi miidhaan cimaan ga'uu gaazexaan Ingiliz The Telegraph gabaasuun ni yaadatama. Amma dura bakka kanatti maaltu akka mudate baruu rakkisaa turullee BBC'n jiraattota lola sanarra turan amma wal'aansa fayyaaf magaalaa Dassee jiran dubbiseera. አሁን በደሴ እንገኛለን ያው የቆሰሉ ወንድሞቻችንን ይዘን amma Dassee jirra obboloota keenya lola irratti miidhaman sadii qabannee baane tokko karaa irratti nu jalaa du'e tokko asitti dadhabanii Finfinneetti erganne inni tokko asumatti yaala argate rasaasnis keessaa ba'ee amma wayyoo qaba nuti cabsinee baane warra kaan itti dhukaasanii deebisanii namoonni miidhaman 15 turan amma maal keessa akka jiran hin beeknu gargaarsi mootummaas hin jiru neetwoorkiinis hin jiru lubbuun jiraatanii adu'anii wanti beeknu hin jiru uummanni lolaa tures rasaasa fixatee ture maal keessa akka jiran hin beeknu meeshaa gurguddaa dhukaasanii manneen 41 gubaniiru marfiin rukutan jaarsi tokko achi keessatti nyaatameera kan lolaa ture qonnaan bulaan amma danda'u ofirraa ittisaa ture sana booda dishqaa fi marfiin kan reebani nuti warra miidhaman fuunee yoo baanu manneen gubachaa turan. Haleellaa humnooti Tigraay ganda Agamsa jedhamutti raawwatan kan ilaalchisee gabaasa gaazexaan The Telegraph hojjete irratti ibsa kabaase qaamni mootummaa biyyaalessaa naannoo Tigraay jechuun of waamu gabaasichi himannaa bu'uura hin qabnedha jedhe. Humnooti Tigraay haleellaa kana akka hin raawwanne ibsuun qorannoon walabaa UN'n durfamuu akka gaggeeffamus gaafateera. Xumura irratti qabxii yuunivarsiitii ishee galchuu gatiin arganneef qulqulleessituu taatee hojjechaa of gargaartee booda qabxii olaanaan digirii 2 eebbifamteetti Yerusaalem kanaa. Amma immoo dhaabbata faaya tolchuu Liiluyaan jedhamu hundeessuun amartii lootii fi faaya mormaafaa meeshaalee naannoo hin faalleerraa hojjetti. Firaa'ol Balaay waan dabaltee isinitti himtu qabdi. እናቴ የክራፍት ባለሙያ ናት። Haati koo harkaan waa tolchuu jaallatti. Wayita hodhitu anarratti safartee hojjetti ture. Anis umurii koo waggaa 4 irraa kaaseen feestaalii akka wayyaatti fayyadameen hojjechuu jalqabee jechuudha. Yeroon barattu kolleejii ture qarshiidhaan of gargaaruuf jecha faaya garaagaraa oomisha kophee irraa waan jijjitee hafeen fayyadamee tolchaan ture. Ergan barumsa koo xumuree booda immoo dhaabbata ofii koo hundeessee faaya harkaan hojjedhu kunneen gabaatti dhiyeessuun jalqabe jechuudha. የጥበብ ውጤቶች ለገበያ ማቅረብ ጀመረ። Yerusaalem faayawwan kunneen maaldaa yookiin naasii qalaarraa oomishame firii mukaa fi dhakaa qaalii naannoo hin faallerraa hojjetti. Hojii kanas haadholii qofatu hojjetaa jechuun ibsiti. ሊሉያን የሚያሰራቸው dhaabbanni koo Liiluyaan haadholii abbaa warraa malee qofaa isaanii daa'imman guddisan qacaree hojjechiisa. Faaya hojjechuun maashinii gurguddoo fayyadamuu waan hin barbaanneef manuma isaanii ta'anii harkaan tolchuun maallaqaan akka isaan of danda'an goonaa jechuudha. ራሳቸውን እንዲችሉ እናደርጋለን ማለት ነው። Shamarreen kun haadholii 4 waliin hojii kana dalagdi ni hooggantis bu'aa hojii ishees yeroo garaagaraa gurgurtaa fi agarsiisaaf dhiyeessiti. Ta'us karaan itti deemtee as geesse salphaa hin turre. ዲቮርስድ ባረገ ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደግኩት። እናቴ ጋር አይሆንኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። Haati koo fi abbaan koo waan walii kenniif haati koo qofaa ishee na guddisti ture. Anaan manatti dhiistee hojii hojjechuun rakkoo ture. Yeroo na dhiistee deemtus ollaa fi namoota kaanirraa haleellaan narra ga'a ture. Guddadhees dhaabbata barnootaa olaanoo mootummaa galuu hin dandeenye. Kanaaf qulqulleessituu ta'ee otoo hojjedhu halkanii fi guyyaa baradhee qabxii olaanaadhaan digirii 2 hojjechuu danda'eera. ቀንና ማታ አድርጌ 2 ዲግሪዎችን መስራት ችያለሁ። Gara fuulduraatti hojiiwwan kootiin eenyummaa Afrikaa agarsiisuu fi beeksisuun barbaadaa akka ardiitti oomisha keenya fayyadamuu akka qabnu namootatti himuun fedhaa jetti. Kana malees faashiniin industirii naannoo faalu gatii ta'eef mi'oota irra deebiin faayidaarra oolan irraa faayawwan akkanaa bal'inaan tolchuuf fedhii akka qabdus himteetti. Xumura irratti oduu ispoortii tokkoon irra isiniif buusa. Real Madrid taphataa PSG Kylian Mbappé fudhachuuf paawundii miliyoona 137 dhiyeesse. Taphataan lammii Firaansi kun yeroon waliigaltee PSG waliin qabu xumuramuuf waggaa tokko qofatu saafe. Oduu jijjiirraa taphattoota biraan Cristiano Ronaldoon Juventus gadhiisuu akka barbaadu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Manchester Cityn taphaticha fudhachuuf fedhii agarsiiseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ka guyyaa har'aa asuma irratti goolabamaa boru sagantaa biraatiin walitti deebina. Odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Nagaan bulaa.